Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a ajjaa qopheeffachuu barbaadetanii qo'imaaf sheerin gooneef jedhee ogummaan namaa garaagarii anyways sheerin godhaaf jedheetan isinitti agarsiisuu dhufee ajjaan manatti qopheeffadha jedhee ofii kootiif soo maal akka ta'e mee fakkeenya dhugaattiin isa kamtu dhugaadha ajjaatu fayyadamu manatti qopheeffachuu barbaanne maal akka fayyadamnu dhuguma beennamoo hin beennu yoo beeku baanne akkam isinin agarsiisa. Channel ko seenate subscribe godha warreen seenne warri haaraan taane immoo warri duraan nafaana turtan like share gochuu hin dagatina yaada qabdan barreessaa isiniin jedha. Yaw ala jira baay'eensaa irraa qiqqiceen isinitti osin hubachiisuudhaaf eenyu jedhee normal hajjaa sirrii fi qulqulluu qopheeffattan isaan kana maal akka ta'e isinitti agarsiisa nafaana ta'a amma dhumaatti. Ishi akkuma isiniin jedhe egaa ajjaan qopheeffannatoo jenne bifa meeqarraa qophaa'uu qaba maaltu qophaa'uu qaba dhugumatti ajjaa yeroo qopheeffannu isa jedhuudha. Kanaaf gara sanattan deema. Jalqaba asuma iddoo humna bira jiru yoon ka'e wayya iddoo kana kan jiru boqqoolloodha. Boqqolloo ho'oo iseera hunda isaatu ruuzii kana malee jechuudha. Hundumtuu ho'uu qaba. Sababa noo'ineef ruuzii immoo isinittan hima. Isaan kaan maal akka ta'e isinittan hima jechuudha. Iddoo kana boqqolloodha. As garbuudha. Iddoo kana garbuu jira. As immoo lawuziidha. Iddoo kana kikkii baaqelaa fi hatara. Duudansaas qaba jechuudha. Yoo feetan akkanatti yookaan duudas hin danda'aman lama qopheessuu osoo dhiiftan jechuudha. Iddoo kana immoo suufiidha. Suufii jechuudha. Isa kana. Iddoo kanatti immoo ajjaasa normaal ajjaadhuma maqaan humta ajjaatu isa kanaadha. Duratti kiiloo 80 naannaan hin bitaayu ani dangaleeyyuu amma garuu 150 hin bitaani. Ajjaachuun isa kana. Isaan kana meeshaan kuni baay'eedha. Gugurdisee fayyadamee barbaade isaanii garuu irraa qiqqiceen isinitti agarsiisuufani. As ruuziidha. Ruuzii kun inoo itti oo'uun qabu akkanumatti itti nama. Maaliif dheedhummaan qabu ruuziin jechuudha. Iddoo kanatti misingaa wal makaan bitanii adiis diimas itti naquu dandeessanii garuu wal makaa waan hin biteef tokkichumaan fayyadamee jechuudha. Asitti xaafii diimaadha. Asitti immoo xaafii adiidha. Iddoo kanatti qamadiidha. Dhiisuu dandeessu qamadii kana. Baay'een keessan yoo fayyadamuu baattan jechuudha. Karaa qinceetiinis kan qinceen qamadii jira isaas ifatti naquu dandeessu. Iddoo kanatti atara. Iddoo kanatti misira duudaadha. Iddoo kana shumburaadha. Iddoo kana abishiidha jechuudha. Argitanii jirtu abishiidha. Suufiidha. Iddoo kana lawuziidha jechuudha. Talbaan illee itti naquu barbaachisa. Ana nan barbaachisu isaati kanatti. Anatu hin barbaanne talbaatti naquu dandeessu eenyu ajjaa keessatti jechuudha. Kanaaf hunda isaatu ho'iseen fidee amma akkuma argitanii kanas ho'iseen fidee ruuzii bichaadha kan hin ho'isne jechuudha. Ho'isuu yeroo jettan immoo hin akooftani. Normaalii akka warri baadiyyaa tokko waan tokko ho'isa akaawuu jechuudha. Amma sadarkaa akaawuu isin qaqqabsiiftanii jechuudha. Xaaxessuu wayinnaa xaxaxat jedhe wayi akkasitti jechuudha. Kana fakkaata isa kana maal qaba ogummaa jiru kana sheer yoo walii goone jedheen isiniif waraabuu dhufee jechuudha. Maaliif namoonni tokko normaal ajjaadhuma beektaa yoo jedhan kan hin beekne hin jira. Maaliif akkaataa itti guddatee akkaataa naannoo itti guddateetti waan ta'eef. Ajjaa jechuun immoo normaaluma ishee kana akkanatti miti kan dhuftu garuu duratti warri maazariin koo faazariin koo hin qotu. Namni fagoodha xaafii madabaraa tokko fidee isa madabaraa tokko fudhatee deema jechuudha. Hin qotuyyuu jechuudha. Soo amma baay'ee waddadee namnis baay'ee hin qotu. Kanaaf isaan kana hubadha. Wanti biraa hin hafa yoo jettan fakkeenya maal tafuu qaba.
maaltu keessaa hafuu qaba maaltu itti dabalamuu qaba. Isaan kana keessaa gonkumaa waan ta'u hin jiru. Ijoo ajjaa ittiin qophaa'udha isaan kun. Ijoo ajaan ittiin qophaa'udha. As keessatti jechuudha. Itti dabaluu kan dandeessan talbaallee dandeessu. Shumburaa hadiillee itti dabaluu dandeessu. Shumburaa faranjii isa jedhan sana. Kana malee hundi isaatuyyuu jira jechuudha. Akkamoo ta'ee bifa 12 ta'uu qaba ajjaa yeroo qopheessitanii. Kan koo yaa 16 jedhee yaada. Kan koo amma 16. Kun tokko 2 3 4 5 6 sun 2 waan ta'eef 7 8 9 10 11 12 13 14 garas shumburaa 15 misira 16 as 17 xaafii wajjin jechuudha. Maaliif eenyudha beektani bifa ajjaa nagamoo ta'eyyuu waa akkam xiqqatee jechuudha. Akkam xiqqatee 12 gadi bifa 12 gadi irraa qopheessitu jechuudha. Garbuu bifa kanaaniin akaa'ee Baqa insensitiveness maaliif hin jenne hundumaa yoo ho'isuu baattan maaliif iseetanii dhamdhama isaatu jira bakka dheedhii jedhu yeroo muuqii gootan dheedhii waan jedhu wayitu isinitti dhaga'ama jechuudha. Isaa hundi isaatu ho'uu qaba. Kunis akkuma argitan lawuziin ho'ee jira. Numti kunillee ho'ee jira. Hunduma isaatu xaafis ija xiqqoodhaan ani eelee biddeenatti ho'ise jechuudha. Xaafis jechuudha. So haala kanaan qopheessitu waan barbaadan nagaafachuu dandeessu. Maaltu akkana hundumtu wanta as keessaa kun hafuuf jammar hin jiru. Isaan kun siruma bakka jechuudha. Malee wanta kana jedhee hin jiru jechuudha. Inaaf sirumaa jechuudha malee hin darbine kun maaliif talbaatootti dabaltanii shumburaa faranjii sanatootti dabaltanii waan meeqatu hafaa jechuudha. Tooyyuutti dabaltanii jechuudha. Daa'ima fa'i immoo yeroo qophaa'ee 20 ol ta'uu qaba jechuudha. Bifa waan hundumaarra qiccanii itti gochuufi qabdu jechuudha. Kan ani ofumaa manumatti qopheeffachuu barbaade ala jira garuu baay'een isaa kun immoo isiniif sheer gochuu waan barbaadee fi saanotatti naqee qopheesse jechuudha. Malee ala jira jechuudha baay'ina isaatiin. Kanaaf akkasii fayyadamaa ogummaa bargix amma namoonni tokko yeroo yaada namaa sheer godhani maalis se'u. Kunis kan amma maala ta'uudhaaf sheer godhamu sheerii barbaachiseeti moo yookiin maaloo hafee jira. Sirriidha tarii yoo beekte shii biratti yoo hafe rakkoon qabu. Garuu namni immoo ogummaan isaa gargari. Amma hajjaadhuma kan jedhe bakka garbuu kanaaf qamadii kanaaf lawuzii kanatti qicee bichaaf cogeessu argeera jakootiin. Bakka hajjaadha jedhe jechuudha. Xaafii kana garbuu kana lawuzii kana yoo argate shii ajjiitti maqaa ishiitifu bakka kanuma namni geessu ani jakootiin argeera. Garuu hajjaa qopheessuun hiikaa qaba. Wanti hundumtuu akka abbaan hojjetatetti garuu noormaal isa dhugaa ogummaa jiru immoo yoo qabaattan yoo agarsiiftan wanti isin dhorku hin jiru. Miidiyaa yoo itti fayyadamtan gaarummaafis isiniif ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanan isiniin jedha oduu isinitti dheeressuu yaada qabdan gaafii qabdan barreessuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Kanuma har'aa fi nagaan tura laayik gochuun dagaatinaa sheer godhaa namaafis yoo gaafii qabdan nagaafadha. Isinitti meeraa yoo isinii galuu baate tarii yookiin immoo nariifadhee boonni boqqoolloodha. Kun garbuudha. Kun lawuziidha. Kun immoo ataraa fi beeqilaa jechuudha. Dirqama isaanis dirqama sunuma isaan. Kun lawuziidha. Kun immoo ajjaadha. Kun ruuziidha. Ruuziin hin akaamu isiniin jedhee. Kun misingaadha. Misingaa bifa lama waliin makaan bitanii. Kun xaafiidha. Kunis xaafiidhuma hadiidha. Kun immoo qamadiidha. Akaawwameet inni sargaa jirtu. Kun ataraa. Kun abishiidha. Kun immoo shumburaa. Kun misiraa jechuudha. Kanaaf bakka. Kana yaada qabdannaa barreessaa baay'ee isinitti guddisee oduu.